Puuntlaandiif Somaalilaand waajjiraalee qoonsilaa Itoophiyaa akka hin cufne beeksisan. Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa qoonsilaan magaalaa muummee Puuntlaand Garoowee fi kan Somaalilaand Hargeysaa jiran akka cufamaniif ajaja dabarsee akka hin fudhanne bulchiinsotni lamaanuu beeksisaniiru. Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa mootummaan Itoophiyaa dhimma keessoo keessa galaa jira jechuudhaan Moqaadishootti ambaasaaddarri Itoophiyaa sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif ajajeera. Kana malees qoonsilaawwan Itoophiyaa bulchiinsota gamtokkoon of bulchan Puuntlaandiif Somaalilaand keessaa akka cufamaniif ajaja dabarseera. Mootummaan Puuntlaand ibsa jimaataa irraa baaseen ammoo ajaja dabarfame kana heera mootummaa Somaaliyaa kan cabsedha jechuun hojii irra akka hin oolchine beeksiseera. Ministeerri odeeffannoo Puuntlaand Mohammud Aidid Diriir mootummaan federaalaa seera waan cabsee jiruuf murteen kun fudhatama hin qabu jedhan. Murteen keenya mootummaan Puuntlaand ibsa mootummaan federaalaa cufamuu konsiilaa Itoophiyaa Garoowee irratti baase irratti ejjennoo keenya ifa gochuudha. Mootummaan federaalaa akka biyyaatti wanta walitti nu qabu haqeera. Kanaanis biyyattii gara bara 1991tti deebiseera. Seerri waloon sirna tokkoon nu deebisisu hin jiru. Hunduu lafa ofii bulfata. Akka heera biyyattii keewwata 442tti haqamuu heeraa duraa miseensonni mootummaa federaalaa heera mataa ofii raawwatu. Deetaan ministeera haajaa alaa Somaalilaand Rodaa Jamaa Gamasaaniin akeekkachiisa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waajjira qoonsilaa magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaatti argamu akka cufaniif kenne kufaa taasisan. Hariiroon Itoophiyaa waliin qaban jabaatee akka itti fufus ibsan. Nuti biyyoota adda addaa lamadha. Walii keenyarraa walabummaa kan qabnu. Rakkoon Somaaliyaa nuun hin ilaallatu. Murteen isaanis Somaaliyaa qofatti raawwata malee wanta Somaalilaand keessa deemu irratti dhiibbaa tokko hin qabu. Qoonsilaan Itoophiyaa yeroo dheeraaf as ture. Isaan waliin hariiroo gaarii qabna. Wanti eegnus hariiroo kana cimsuu fi walta'iinsa jabeessuudha. Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigalteewwan hedduu wantoota wal nu fakkeessu hedduu qabna. Somaaliyaa waliin garuu waggoota 33f hariiroo homaatuu hin qabnu. Somaalilaand biyya walaba taatedha. Bulchiinsi ofiin buluu labsite Somaalilaand ji'oota dura Itoophiyaa wajjin waliigaltee erga raawwattee booda mootummaa federaalaa waliin rakkoo keessa jirti. Puuntlaand kagariin of dandeessee bultammoo mootummaan federaalaa heera cabsee aangoo pirezidantii jabeessuusaa booda beekamtii mootummaa federaalaaf kennitee turte shaaruuf ibsiteetti. Somaaliyaan ambaasaaddarri Itoophiyaa Somaaliyaa jiran guyyoota 3 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'an yoo ajajju ambaasaaddarra ishee Finfinnee jiranis ofitti waamteetti. Itoophiyaan ambaasaaddarri ishee biyyaa akka ba'an ajajamuu dabalatee ta'iiwwan gama Soomaaliyaan guyyoota lamaan kana godhamaniif ammatti deebii hin laanne. Aangooti ministeera haajaa alaa dhimmicha irratti yaada akka kennan yaaliin goones naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti barattoonni yuunivarsiitii Maqalee hiriira mormii bahan poolisiidhaan reebichi nurra ga'ee jedhan. Sababa waraana naannoo Tigraayitti gaggeeffameen yeroon jalaa gubate bakka bu'uu fi dhiisuuf yeroon eebbaa bara itti aanutti dheerachuun sababa hiriira kanaa akka ta'e barattoonni yuunivarsiitichaa BBC'n dubbisee himaniiru. Yuunivarsiitii Maqaleetti barataa meekaanikaal injiinaringii waggaa 5ffaa ta'uu ka himu barataa Afawarq bulchiinsa yuunivarsiitichaarraa deebii dhabnaan hiriira akka ba'an dubbata. Waraana yeroo darbe Tigraayitti mudateen wal qabatee waggaa tokkotti seemisteera 3 akka barannu ministeera barnootaa nutti himameeti mooraa yuunivarsiitii kan seenne. Amma garuu seemisteera 1 fixnee seemisteera 2ffaatti gaafa seennu seemisteera 2 qofa barannee akka baanuu fi ji'a caamsaa keessaa akka hin eebbifamne odeeffannoo nutti himame. Bara 2017 ji'a Majjii eebbifamtu kan jedhutu dhufe. Barattoonni yuunivarsiitii Maqalee qofti akkamitti bara 2017 eebbifamna. Barattoonni yuunivarsiitii Addigiraat, yuunivarsiitii Raayyaa, yuunivarsiitii Aksum hundi isaanii eebbifamuufi. Yuunivarsiitiin Raayyaa bara 2016 amajjii keessa eebbisiise. Nuti barattoonni yuunivarsiitii Maqalee qofti waggaa tokko guutuu akkamitti ta'e gaaffii jedhu karaa nagaan gaafataa turre. Ji'a tokko kan ta'uuf barattoonni bulchiinsatti deddeebi'aa turan. Dhumarratti amma barsiisuus eebbisiisuus hin dandeenyu. Yeroon baay'ee gabaabaadha. Yeroo hin qabnu hin qoramtanis hin eebbifamtanis deebii jedhu nuuf kennan. Hiriira har'a barattoonni yuunivarsiitichaa bahaniin barattoonni reebamuu fi hidhamuu hirmaattota hiriirichaa keessaa tokko ka taate Biriktii Gabrehiyoot ni dubbatti.
በሰላማዊ መንገድ ዛሬ ጥያቄያችንን ለማቅረብ ነበር ስለመሰልፍ ያደረግነው። Gaaffiin keenya deebii waan dhabeef har'a karaa nagaatiin gaaffii keenya dhiyeessuudhaaf hiriira nagaa kan baane. Kaampaas irraa kaanee gara magaalaa deemuuf yaallee turre. Naannoo Indasillaasee jedhamu yoo geenyu poolisiin dura keenya dhaabbatanii akka deemuu hin dandeenye nutti himan. Nuti namoota nagaadhaa barattoota fedhii siyaasas ta'ee kan biraa homaa hin qabnu. Nuti kan barbaannu gaaffiin keenya yaa deebi'u dhimma keenyas federaalli yaa beekuu jenne. Garuu poolisoota achi turaniin reebichi barattoota irratti raawwatame. Ammayyuu barattoonni hidhamanii waajjira poolisii jiran jiru. Barattuun tokkos miidhamteetti. Tarkaaffii humnaatu fudhatame. Rasaasa gara samiitti qabanii dhukaasaniiru. Waan baay'eetu ture. Barattoonni humnaan bittinneeffamaniiru. Micayyoon tokkos harka rukutamteetti. Barattoonni biroo immoo mana hidhaa jiru. Naannoo Qadamaawii Wayyaanee jedhamu manni hidhaa jira achi jiru. Daayireektara Kominikeeshinii Yuunivarsiitii Maqalee Kataan Dr. Takaaban komii barattoonni yeroo eebbaa walqabatee kaasan akka beekanii fi gaaffiin barattootaa kun seera yuunivarsiitiitiin deebii akka argatu BBC'tti himan. Reebicha raawwatame jedhame ilaalchise poolisii magaalaa Maqalee qunnamuuf yaaliin goone hin milkoofne. Maankiyya jedhanii irratti wal dhabanitti dhibdeen irra deddeebiin ka'aa sagaleen dhukaasaas dhaga'amaa jira. Mootummaan federaalaa naannolee falmisiisootti bulchiinsa erga waraanni kaabaa eegalee ijaaraman diiguuf qabates dura dhaabbannaan isa mudachuu hin oolle. Dhimma wayita waraana uummata kutaalee lixa Tigraay keessaa buqqaan deebisuu fi riifarandamii gaggeessuus akkasuma muddama uumeera. Ofii dhimmi kun nageenya walitti bu'iinsa guddaa kan biraatti guddachuu danda'a. Furmaatni jiru maali? Dippiloomatiin UN duraanii obbo Baay'isaa Waaqoyyaa gaaffilee kanaaf deebii kennaniiru. Ani haala amma jiru alaa taa'een ilaalaa waanuma iddoo adda addaa dhagahamu kaasee waan jedhee haalli namatti deemaa jiru kun akkama deemutti gadeedha biyyaa fi tollinni kana dura turee waan inni sabarratti fide hundumatti argeera. Nama du'a namaa Ekonomiin biyya akka gadi baduu isaa maal kana hundumaa irraan margee deebi'ee iddoo badii sanatti immoo wal argina jedhanii gamana laallatanii walitti lallabuun kun wanta ta'u natti hin fakkaatu. Gaariis miti sabaafis eenyumaaf iyyuu. Kanaatiifituu xinnoo ishee tasgabbii argatanii taa'anii qawween utuu hin ta'in afaaniin haasa'anii murtoodhuma amma dhumaatti isaan deemsullee argachuu dadhabanii ammoo danda'ametti wal jaallachuun isaan irra hin jiru. Wal bukkee dhumatu wal jibbanillee wal bukkee jiraachuu danda'uudhaaf irratti dubbachuutu irra jira. Haala qabatamaa qaamolee lamaan naannolee lamaan gidduu jiruuni mootummaan barfateera furmaata gochuudhaaf dhimma kanaaf amantaa jedhu qabdu. Yeroo fudhachuun saa'oo balaanii akka hammaatu qaawwa yookaan hayyama kennuu ta'ee isinitti mul'ata? Ani akkuma jedhu abaluu caalaa kana gochuu irra ture. Abaluutu kufee abaluutu waan waadaa galee jiruurra isheenee dubbachuudhaaf natti cima. Garuu walga'iin waliigalteen Piriitooriyaatti godhame suni lamaanuu isaaniitu walii godhe taanaan jiruurra oolu turre jira. Akka yaadametti akka inni jiruurra oolle beekamaadha. Kana dura dafee dhumuu turre ture. Amma warraatti iyyuu akka kana ta'uun isaa sirrii miti. Muuxannoo keessan amma duraa biyyoota adda addaa keessa jirus itti gootanii kan nutti himuu dandeessan falli gaariin ituu maal ta'eeti amma mootummaan federaalaa ejjennoo bakkoota falmisiisoo kanatti riifarandamii gaggeessinee uummatni haa murteessu jedhu qaba. Isa sana naannoon Tigraay waggoota 30 naannoon bulchedha waan ta'eef fudhataman qabu waan jedhu kaasa. Isiniif riifarandamiin furmaata sirriidha. Kan isaan walii galan maa'inni akka seera biyya sanaatti konstituushinii biyya sanaatti murteessan irratti walii galanii booddee akka konstituushinii sanaatti murteessutu jira. Kuni garuu kun political statementidha, legal statementidha. Dhugaan lafarra jiru garuu callumattee referendamiidhaan solutionii finna dhugaadha. Referendum jechuun fedhii sabaati. Fedhii sabaa caalaa immoo waan kan biraan jiru biyya lafaarra.
waan sabni sun barbaade ta'utu irra jiraadha. Gaaffii guddaan jiru garuu saba isee jennu kun saba isa kami? Eenyu sabni kun? Saba irra achi keessa jiraatudha moo? Saba warra jiraachaa turedha moo? Waggaa 30 dura isa turedha moo? Isarra kee jirudha moo? Sabni kun eenyu kan referendumii kana keessatti qaama fudhatu jechuu qooda fudhatu kan jedhu kuni gaaffii guddaadha. Iddoo irratti wal lolan sana irratti sabni murteessamu jedhamee referendumiitti geessamu kuni wanta laayyoo fakkaata karaa seeraatti ammoo ilaaltu garuu jiruurra oolchuudhaa fi saba san jiru sana eenyu sabni kun kan kana keessatti qooda fudhatee murteessu kan jiru dhaga'uudhaaf garuu biyyi lafaa qofaa miti biyyi lafaa baay'eenuma rakkina guddaarra jira. Poolisaariyoo kun waggaa 50 ta'uuf jedha. Siiriyaa fi Israa'el gidduu yoo ilaalte akkasii Palestiinaa mayyuu fakkeenyaaf eenyu kan kun biyya lafaa hundaa jira kan keessa achitti deemaa jira. Ulaagaan yookaan haaldureen buqqaatota sababa waraanaa yookaan dhibdee sanaan buqqaanii qe'ee isaaniitti deebisu furmaata siyaasaa dursee dhufuu qaba moo haaldureewwan eegamuun naannoo sanatti irra jiru maal fa'aadha? Lafarraa jalqabuun nurra hin jiru. Mirga dhala namaarraa jalqabuun nurra jira. Jarri kun qe'ee isaaniitti deebiin erga dhufanii booddee waa'ee lafi kun abaluu bira abaluu moo nuuf ta'a kan jiru booda dhufa. Garuu mirgi dhala namaa kun maasee jennu warri qe'eesaatii bahee qe'eesaatti deebi'utu irra jira. Warri humnaan hiriirame kun. Kana gochuudhaaf koos ulaagaa jira. Mootummaan wanta kana responsibilii fudhatee gargaarsa biyya bakkee jinis haa ta'u qofaasaas haa ta'u saba kana qe'eetti deebisee mirgi isaanii mirgi dhala namummaa isaaniis mirgi konstitushinaal isaaniis eegamee fi erga jedhee booddee jarri kun firii ta'anii murteeffatu hiree isaanii. Garuu kana gochuudhaaf akkuma jenne ulaagaatu jira. Utuu lolli jiru utuu warra achi jiru isaaniin hadhufan jedhee waliigalee harka bal'isatee simatu taanaani dhaqanii walitti isa moolajjeessuun dhufaa hin ta'u.